كاتان نابي سميان تي والبرة رلبو بريت هاجر خنا فكين يقول ده تاجي تيادا أكيد جريت تقول براني فيس برمزة تاميمي تتو في العلو برباد أنا تقولي سيقوم بسانجدي ما قالي في الدا ما تدو فمينتي بينو جباتتي سببي ول أبين سجرا سوريدا لجينا أنا وأقوى من شلبات النجار اسكفت الدرس على جبا مسكين لا رجسكين لا تقول لك ديك كانت تيروم نانسيلو مايو قوتو كنا مدابدي غربتي درجة جيساتو كتقولني أكنن تلتي تقواسا دين فودورا كاجرا جنان وشرين تاتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمار كفوني وردفتو تاف كبجمتو تا أورو شو هرسيقا فيديو كبراتين سيني دي بيتنجرا أكون بيكم فيديو ببارسو بشنن سيسو كان رتي دبانو كان رتي كولفين كان رابرانو لي باي سيني كبردو في تنجرا يدو كان متقو سيني رابا بدانجرا تقو وجرة تايتاني وجوي بيزي نغو ديتي وجي سانمو فلوغين آني سيني تغرسيسا إشين دواكي سيني نبرادا بدايشون بربادا بكجر ساني تيميمي آمين mucaa kana hidhaatiin afkaradha mata inni isinitti deddeebi'a warreen immoo gara chaanala kanaatti haarawaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii kana fakkaate maatii chaanala kana taa'uun dagatina subscribe kuma 20 takka gallee jira subscribe lamaan qarshii tokko miskiinaaf lafa kaa'aa turre ammas akkatti fuufeetti jira qarshiin keenya illee gara 2000tti dhihaataa jira isaafis illee vloogii tokko isiniif hin hojjedha viidiyoo kanas akkuma beekamu like gochuudhaan jalqaban isiniin jedha asaa isinitti hin dheeressu gara viidiyoo tole maal keessi dhukkube Doctor, garaa kuna dhukkuba keessi kusuri. Okay, kaleessa galgala maal nyaatte? Bargarii nyaadhe xiqqoo turee pizzaatti dabala. Achi muskii xiqqoon. Filtarii kee ofirraa balleessi. Kuni Feesbuukii miti, Tiiktookii miti, Waatsaappii qiraacha mirshee miti. Kanaafuu kaleessa galgala waan nyaatte sirrii tasa dhugaa sanatti. Tole shiroo nyaadhe. Shiroo nyaadhe akkasin jettuure? isin nyaatanis filtarii dibachuudhaanis maal dubbanna غربتي درجة جيساتو كتقولني أكنن تلتي تقواسا دين فودورا كاجرا جنان وشرين تاتو مجيتي إذن تاتو ما جنان أكن إيراني كنا أبتي وجنين أبتي كنا إيرا وجنك تو إيساني قالت أجمل. غربتين تون تورين أيتة نخاي دتة قالتي نخاي غربتي سيل جالس هاي تكاب إرّا أبشالة. أبشالة إرّا سيبتشي قاعد تجوته ربي تبيده بكرة بيده لا يشوف قاعد تشرّا روفته أما قا fuutee kaatee walimaa waamamaa ture akkaadhaa kana carqii minaamin wanta adda addaan jiru walimaa waamatte isaanuma kottaa walimaan qabaayinan yoon fuute kaleessan fuudha eessaa fuute hintalaa baluun fuudha maala naani dhiiratu yoo kanaa naan jenneeti innaan maanan sobee maa babbaasiiti kaa dhiira dhunga taan argee jedheni hadhoo amma gaa dhiirri gisee nama dhungatu mataa kee keessa maaltu jira mataan dhiiraa tasa hinaafti moo akkam dubartii dhiira dhungatte akkam Yaadamu. kan yaadamu dhiira keessa achumaan haqamaa bara achumaan dhiira kun akka qaba malee dhiira keessa achumaan waa gabbu'aa bara waan ta'e gabbu'a dhageettii iyyuu jaallatu dhiirri uumama naani gaa qaalachi dhiisanii gallaan fuudhee walimaa waame gurbattiinaan akkana kanaan hin jennee atiin maanan sobee abbaasii dhugataara dhiira kaminaan hin jettaniitu maa isin waan namni jaallatu hin jedhamu. akka sila sii galee kun soba sin jedhamu አልፈልግም ክፉ ሆኜ አይደለም ለወንድሜ ልዳርሽ ምን አለው እኔ ትዳር አያጓጓኝም ውዶችዬ ትዳር አያጓጓኝም እኔ አንድ ወንድ ልጅ መቀየር ባለበት ሰዓት ቢቀየር ራሱ ልጄና እኔ
መቋቋም የምንችልበትን ነገር እስከፈጠር ድረስ አላገባም። እስኪ ላርጅ እስኪ ልጦልግ አላገባ። እኔ ዛሬ እኔ ጋር የነበረች ልጅ ታሪኳን ብነግራችሁ በጣም ታዝናላችሁ። ሲሉማ ኮስ ከኬት ይጥሩምናን ሚለቶኮን ነፈዳፍ ዳጃ አቲ ሲሉማ ይላ ባይዞ ጆሌ ዲራቲ ፊላ ኩን ጆሌ ዲራቲ ፊ dubartoonni yeroo baay'ee qabeenya qaban durba qabeenya qabdu yoo fuute yookaan kennoota qabeenya qabdu yoo fuute quba tokkoon si dhaabdila. Maaliif qabeenya isiitiin akka barbaachisi gochuu dandeessi. Baay'ee ofii keessanii hojjettanii ofii keessanii itti cinqamtanii ofii keessanii yoo mana ta'e ijaartanii yoo fuutanii malee akkam fuune isinitti haafula. Akka barbaadde isin goote jecha qucci bidiggi isin tadas taa'e gadi ol ka'i sinuma mucattiin kun ilaa afaan siyyoo akkasa kanama sodaachisa isinii galee gaayyaa. Akkasitti of ilaaluu barbaadda. Anatu gadi si gombisaan jedhe maal gadi fiddaa maaltu dhufa meenatti wanti dhufu jira natti isa immoo bakka unkushaashiin si jala jirti. Ummanni tiiktookii kanarraa bakka na jaallate raachettu qameedhanii girrisan jettee gubbaarra of hin kaayin. Inni lafaa Oromoon orjinaal Oromoon inni nagaa inni kaabaa inni kibbaa dhimmatti si beekuuf hin qabu. Alachuu keessa hin beeku. Simiti artistoota Oromoo irraa aarsaa meeqa kaffalaa turanii afaan isaanii qabatanii taa'aa jiru. Maal hojjette ati maalidha bu'aan ati buuste? Oromoof sagalee taate anaan beer sabiin na jaallata waan ati hojjettu jaa beekaniif. Mootummaan kun bu'ee mootummaa sana faana nan jiraadha jetteeti malee ati isa booruu keef yaaddeeti malee Oromoo taatee Oromoof hojjettee miti. Beer sabiin na jaallata jettee teessee haasuuf. Miti bareecha jaansi beekuuf. Akka dhiiraatti immoo inni dhiirri bahee gadi si arrabsu dubbii tokko baatee dubbii dubbattee tokko hin qabdu. Har'a waatu dhume si keessaa fakkaata. Irreecha keessarraa shaqqalattee waan hundumaarraa goggodhattee እንደገና አጀንዳ kanaan dura G2 G3dhaan darbe har'a waa dhimnaan as baatee akkatti Oromoo elmi tujaa barbaadduuf Oromoorraa elmuuf teessee haasoftu. Gimaata ila sitti mushee as jala jirtu warri tiiktookii isa jala jirtan soolaniin gaggalabaxuu miti umurii kee guutuu gaggalabaxaa ofi oolte ila amma xurii qeensaatti sin lakkaa'an soolan siigale sin beekas immoo ana faana face to face wal arguu hin dandeessu. Ana faana innumti amma na lolaa jiru innumti ana cigoodhaan waa'ee haasaa jiru kuni ka'eetu anaaf jettanii maaloo anaaf jettanii nama loliina anaaf jettanii beetu geetaa obbo Shimallis Abdiisaa taatee jirtaa beeki. Namatti siin beekne malee obbo Shimallis anarra immoo dhiigni Oromoo tokko narra hin jiru. Siifini maal? Nama dhiifama hin beekne sii galee baatee albaata keessaan nafaan haasotee waan jiru xumuruutuu dandeessu baatee afaaniin alba'uun ajandaa barbaaduuf leenca amma kaleessa sirratti gadhiifamaa oolee sana argachuuf. Sin beeka jaan ta'e bareeche hojii ati hojjettu ati Oromoo bu'aa tokko hin buusu yoo birriirraa elmita ta'e malee maqaa Oromoodhaani ati ijoollee Oromoo tokko namni ati beeksisu kaleessan ati ijoollee sirbisiistu jaanani sirraa haasa'e jaanani sirraa dubbadde hin gootu immoo kana booda sin beeka jaan ta'e. Ijaan beekuuf sii galee saroonni isa jala yaatan immoo dhugaa waaqayyo ani dhala dhageetti tokko si hin qabu sa'aatii 24 soolaniin galabbaxxee waasote dhageetti ma tokko si hin qabu dhiira kan ta'e immoo face to face afaan wal argu namni isa daggafus inni soo ta'e ana afaan wal arguudha inni guddaan bakka kan isaan ala cigoodhaani waa'ee koo kana booda taa'ee haasa'eeti liivii irratti sii galee maqaa koo dhahuu hin barbaachisu nama barate sii galee nan beeka bitaaf mirga koo dhaalee nan beeka. Dhugaa Oromoo immoo simiti Shimallis irraayyuu Abiyyi Ahmed irraayyuu teenya haasaa oolla gaggalabaxnee haasaa jira. Siishee taraa anasa taraa kana dhiisiti. Siifin dubbadhu kana booda waa'ee koo. Ajandaa tokko namni ana nagitu haa dubbatu. Saroonni kee immoo kunoo viidiyoo sinii gadhiiseen jira. Wacaa oola akka andaaqootti wacaa oola akka raqaatti kanan sitti himan. Amma ijoollee Oromoo tokkorraa kun ni eegamaa? Ijoolleen Oromoo yeroo akkas walitti deebite baay'ee beekamtii argachuudhaaf ta'uu danda'a.
yookaan immoo an dhiira of jechiisuu danda'a kan akkasitti baasee akkas raachuu arrabsuun jechaadha. Raachuun maaliif arrabsameedhaan jiru garuu ijoolleen Oromoo yeroo akkas wanti kun kan inni ka'e sooree irraanii sooree beektu yaadaas meemi viidiyoo ilaallee walitti deebina. Viidiyoo kanaan jalatti kanatti sheernaa godha. Namni gaafa namaan jajamu gaafa namni hoyi hoyi itti baayisu waan godhuun beeku waan haasoftuun beektu of bartii waan gootuun beektu. Intalatti sooretti hidhamtu kana an kanaan dura beekullee eenyullee isheen beeku. Soolaniif loonii dirbaa gurbaa jedhamtu jalatti beeku. Har'a garuu miidiyaa irratti of agartee abbaa sagaliin gaafa jajamte jettu gurbaa raachee jedhamu kana sanyii jara kana sanyii warra kana sanyii gootota isarra dabartee obboleettii isaallee qeeqaa jirti. Isarra dabartee raachuudha dabartee obboleettii isaallee arrabsaa jirti. Obboleettii isaatii karaa deemtu itti qeeqti. Baay'ee ajaa'iba, baay'ee nama ajaa'iba. Obboleettii koo dhaggeeffadhu. Dursa raachii arrabsuun dursa obboleettii raachiin arrabsuun kuffiyaan mataa keetii akka qixxaatti sa'aatii 24 sirra lixxafamee taa'u ofirraa fuudhiitii nama fakkaatu. Afaan kee meetira 5 bal'atu kana ofitti dhiphise dura. Isa takkasii haasofsiisa. Yeroo guddaa isiniin jedhan xinnoo. Yeroo beekaa isiniin jedhan wallaalaa. Viidiyoo kana sheeritti naa godhaa. Ijoollee dhumti kee namoota hin taane namootuma waan beekumsa waan qabne namootuma Oromoodha qabsaa'uun geenye namootuma seenaa Oromoo tokko atu gaafatanii namoota hin beekne miidiyaa irra baasanii kan feemasii gootan isinila. Kan feemasii godhee kan ijoolleen akka barbaadde taatus godhe isini. Maaf beektu yeroo baay'ee ijoolleen fakkeenya bareedina ilaaltanii ta'uu danda'a. Miidiyaa irratti baateef amma ta'e dubbatteef ta'uu danda'a. Ijoolleedhuma Oromoo miidiyaa irratti ana jedhanu kana atoo miidiyaa irra baasne waan tokko gaafanne fakkeenyaaf Oromoon waan xiqqoo si gaafii xiqqoo gaafanne hin beekanu. Garuu akka barbaadan ta'u jechaadha. Irratti ani takka dubbadhee hin beeku. Raachuu baay'een ajaa'ibsiifadha. Baay'ee isaan ajaa'ibsiifadha raachuu. Maaliif yeroo baay'ee viidiyoon gandummaa ka'u, viidiyoon wal tuqaa ta'u, waa'ee poolitikaa haa ta'u waan akkasii keessa hin galu. Takka hin galu. Fakkeenyaaf waa'ee gandummaa ka'e takka isaa dubbate argitanii beektu. Takka isaa saba tokkoon falme agartanii beektu. Gaafa immoo waa'ee poolitikaa irratti galee akkas jedhee dubbatee beeka. Dubbatee hin beeku. Hamma danda'een Oromoo guddisuu ijoollee Oromoo beekamtee argachiisuuf yaalaa jira. Laayifii baay'ee keessa dabarsee jira. Dubbiin akkas jabaattee jirti isinii galee. Dubbiin akkas jabaattee jirti. Hedduu kana waldhabiinsa irra jiru ijoolleen. Asirratti kanan jedhuun barbaadu ijoolleen Oromoo tokko erga beekamtee argattanii namni isin hordofuu eegalee namatti akka barbaaddan hin ta'inaa. Ijoolleen gandummaan akkas wali qooddanii akka barbaaddan waliin arrabsinaa. Kun hin bareedu ijoollee Oromoo irra. Ijoolleen Oromoo maal keessa jirti meemee? Waa hedduu keessa barate. Isin akkam wal bartan? Okay, bareedaadha. Dhugaa takka isilla. Abshir rakkoota kan jiru dirreen tana fardi kana itti Oromoo. Yaa dhugaa dubbachuuf akkaataan naaf Sumayyaan itti wal barre yaani warra lubbuu baree taa'aa jiru kanaaf fakkeenya guddaa taajeeti yaada. Dhugaa dubbachuuf yeroo isin kiristaana turte sanitti yaa'u jechuun jibbaatii ture jechuun namni hedduu irra duulaa ture waa hedduu ture garuu dhugaa dubbachuuf gara amantii Islaamaa gisee dhuftellee gaafasuma waan ajaa'iba isinitti ta'a hedduu abdii irraa qabaachaa ture kanuma tokkotti. Otishin gara amantii dhufe. Osoo gara amantii dhufe jechuudha. Hedduun abdii irraa qabaachaa ture akkamatti irraa naqamtee turte fiqiriin sii galee qabasuma. Jaallattu hin beekamtu bika raasii qabdu hin beekamtu garuu du'aa hin godhaa turan illee yaa rabbi mucoota hidayaa kan jenne garuu dhugaa dubbachuuf yeroo gabaabduu keessatti gara amantii Islaamaa gisee isin dhuftu waan hin jiru wallaale. I think inni yaadadha. Gaafa isin amantii qabatte galgala an hedduu sooshaal miidiyaalee nan fayyadamu diras baay'inaan hin fayyadamu tiktok irra laafii yeroon argee booda qaxxaa dhaqeetii feesbuukaa jira diras an tiktok hin fayyadamu feesbuukaan itti barreessee ittiin barreessaa cal tu mucoo waana humnati yaa ol jedhu. So achiin booda abdiin kutadhe.
abdii kutadheetiin yeroo takka takka dhibee taasisaa waan hubachuu dandeessu. Waan takka yaani abdii eega kutattee yaani xumurra televezyiinii bilkeessoo hin taane beektaa. Abdii muratuun gaarii miti. Facebook irratti niin barreessaa dadhabe takkaa barsiisa akkata isaan malaalta illee hojii anaami ilaaltu. Ni ulaaltu bar nagumaan barreessa dachi adii jechuudha. Achiin booda gaa alhamdulillahi anis gara TikTok kanas deebi'ee nashiidaa takka takka faarii aktiin godhaa. Irra guddaan wanni irra fokkos godha waa'ee amantii irratti. So gaa rabbiin lafa naman darbu. Nashiidaa takka taniyaan artistii Khadir Martuu wajjin diyuut godhe takkaa jira. So nashiidaa san akkamiin godhani beektaa Khadir Martuu raanummaa waraabeetiin akka namni diyuut hin goone namni gidee diyuut godhu dura naatu baaf. Namni san hin boofe jechuudha Khadir Martuun hin boofe. So isiin edaanuu eeganaa naa himte beete. Diyuut gizeen hin godheette isin Khadir Martuu diyuut godhuu feete. Anaa miti. Anaa baaf. Ya, ijifatee dadhabde. Si kana khaftoo jirtuun siin gaata biraati beetee naa waan qabdu. Akkasitti gaa rabbi na kaasee following godhee turan. Following godhee eegaan godhee ture uffata TikTok si naan deebisne beetee. Fira eegmoolee akkas asuma laaltu following naa deebiste. Alhamdulillah jeetiin ka. Dibarees bismillah jee. Miseejii sanduuqaa dubbachuu haga ammaan yuuti seenaaf keenye. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أختي تيجي والحابرة نجيني. أختي. سنة أختي جديدة. يا رب. لسه مسلمة سئل درا لا. يا سي والبرود دن داما إنجاني. ركون كابو هاتي سوبر لسه مسلمات يته. أيه ويوان براد بدة. بلي يا خنا إيشونس خينا فرقون دي سانجن. نرجع في تورتي تبر. إيجا مساجين تيجي برادو تريته. نادي بستي بيجي نارجته. أما كذي سيمبل بنارجته. والله كاردي قسمان ولا نرتنا كده كاردي لا دوباره. أشوف هذا كذي أنت أولو وأنا جاي بس أنت ويا سيدي بتشاول دبسنه. نافسين فيديو ولا كده دراسة كذا جنا ما سنقونه. يصير استعمال الشاطرته وأنا داخل سا. حاجة نخاول قرنتي سرتنا على لندن سنا جت. سلاموني نبدأ. Gada kami Islamatis jalal tini khabu dawan jam takajra. So buya tak I think buya sadiboda ni khan gorbe. Wow. Buya sadiboda. Buya sadiboda. Buya ta biye ke shidu bifte. Buya sadiboda ni khan gorbe. So alhamdulillah mal fan durani si beka. Garu isin deres leka sene be khubatu. Wow. Mashallah. Video chidi rada wan bae rabaranna mashallah jenera namati tola. Gaafa namni rakkina akkasii keessa darbee bakka guddaatti akkas wal fuudhee bakka guddaa akkasii ga'u baay'ee namatti tola. Rabbi keenyas kaatimaa keenya nuuf bareechu. Egaa viidiyoon irraa qabadhee dhufe kana fakkaata. Isinitti tolee isin bohaarsee isin gammachiisee yaada. Amma viidiyoo kan biraatiin walitti deebinutti Oroos Show. Bye.